oduu amme Tiraambii ji'a keessatti waraana gurguddaa ja'a xumure jechuun ofuma dubbate. Bara kana badhaasa noobeelii nageenyaa dirqumaan fudhachuuf deema. Kanatti aansuudhaan hooggantoonni Awurooppaa guutuun mootummaa biriitiin dabalatee kan Faransaay hundi isaanii Waashingitaan galan mariidhaaf Waayit Haawusitti Tiraambiin simannaan taasifamee fi jira. Akkasuma mootummaa Yukureen yeroo hooggantoota Awurooppaa kanaa wajjin deemu shamiza isaa kanuma akka duraanii noormaala kaatee yeroo waliin xiyyaara seenuu har'a dhiiroo Tiraambii nurraa fudhatamoon wajji wal naqamoo Waayit Haawusee jechuudha. Ulaa duratti nurraa gad deebisaa jechuudhaan osootuma waliin haasawanii kutan ergammoo dhufee Waayit Haawus gahee makiinarraa gabbuu jaakataa tokko kaatee gabbu'e. Tiraambii simatee jira ularratti. Yeroo hedduu ati maasuufan kaannee uffata kanaan deematta jechuudhaan kan ogeeyyii lolaa ooluun arrabsaa ooluu Tiraambii mootummaa Yukureen arrammoo jaakata kaatee arraas suufa jaakataa suufa fakkaatu tokko kaatee Waayit Haawus seenee jira. Mariin isaan godhu yoo hangaa kan dheengadda Tiraambii Raashiyaa wajjin wal arguudhaan taasisee maalirratti adda baatanii afaan ibsa miidiyaa inni kan qofa osoo hin taane isarraa dhageeffachuu fakkaate hooggantoonni Awurooppaa guutuun irraa Waayit Haawus jiran. Kanatti aansuudhaan waliigaltee dhukaasa dhaabuu Haamaas fudhattee jirti jechuun miidiyaan gabaasaa jira. Jiila Kaayiroo mootummaa Masriitii fi Qaxariin durfamuun guyyaa 60 waliigaltee waraana dhaabuu haa dhaabbatu jechuudhaan kan marii taasisan. Jiilli kun ammoo gara Haamaas afeeruudhaan Kaayirootti marii ta'aniin waliigaltee kana Haamaasis fudhachuu beeksisaniiti jiran. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu guyyaa 60 kun waliigaltee dhukaasa dhaabuu waaraa in mallatteessu jechuudha. Ammaas fulbana kana beekumtii Falastaayin biyyoonni addunyaa baay'een kennuudhaaf kaayyoo karoorfatte kana kan danquuna fakkaata. Akka yaada hiyyattii hundaafuu rabbi khayrii haa godhu. Kanatti aansuudhaan dubartiin Falastiin dorgommii dubartoota addunyaa Taayilaanditti jedhuuf gaggeeffamu deemu kanarratti yeroo jalqabaatiif Falastiin bakka bu'uudhaan hirmaachuuf deemte jechuun miidiyaan amma gabaasaa jira. Kunis waaw! Seenaa Falastiin keessatti dubartiin yeroo jalqabaatiif tan Falastiin bakka bu'uudhaaf dorgommii dubartoota addunyaa bareedinaan miidhaginaan jechuudha. Dorgommii kana keessatti hirmaachuun kun seenaa addaati jechuun miidiyaaleen ammaan tanaa akka ajaa'ibatti irraa haasaa qoodaa facaasaa. Oduuleen ijoon addunyaan harkaa qabdu kanneen egaa tan biraati xiqqoo malee gara oduu biyya keessatti yoo isin deebifnu fannoo fi amaaraa fi Eertiraa waliigaltee gabaasaan nu gahee jira. Akkasuma gareen Gabrasiyool Gabrikaayiliin hoogganamtu tan Tigraay fi Eertiraanis waliigaluu duraan isin gabaasaa turre. Fulbana kana ammoo biyya teenya keessatti takkaa gammachuutu argama. Dhalata takka ammoo rakkoo guddoo waraanaatu dhalachuu ta'a. Kun yaada shakkiiti waan fuulduraati waan ta'eef yeroo ni dhufataaf sababni isaatiis yerootu dhufataan. Fulbanni kun guyyaa hidha haaromsa laga Naayil eebisu mootummaan michoota isaa afeeree jiru yoo ta'u ammoo Masriinis irra deddeebiidhaan ibsa miidiyaa kanneteen laga Naayil bishaan keenya kan nuti itti fayyadamnu sarbuu yoo mo'an ayyamnu jechuudhaan ibiddas galfachaa jirti. Eertiraa wajjinis waliigaltee cimtu qabanii Eertiraa fi Itiyoo waldhabdee guddoo qabdii. Masrii fi Itoophiyaa akkasumatti sababa bishaan Naayiliin waldhabdee hamtu qabdii. Deddeebiin ibsa kannaa jira mootummaan Masrii. Fannoo wajjinis waliigaluun Eertiraa wajjin waliigaluun kun ammoo rakkoos uumuu danda'a. Ammoo waan fuulduraa inshaallah rabbitu beeka. Gammachuun eebbifamoo moo gaddaan yookaan waraanaanii diiduutti qabataa kan jiru waan yeroon dhufatuuni kun kana fakkaata. Oduuleen irraa qaban kana fakkaata. Kan biraatiin angola deemtu sheer godhaan facaasaa. Linkii tanaanis seenaadha. YouTube kana chaanaala kana subscribe godhuu qofa hin dagatina. Ammoo chaanaala kana maamila isaa ta'uu dagattanii jirtan dhiyeenya kana oofaan jirtan. Kanaafuu oduulee bareedduu gabaabduu guyyaa guyyaanii fi tan duula dalagaa walii barbaaduu hanjuu gara jechuudha. Feesbuukaan Jamaal Oromoo juu fi gara TikTokiin oduu ammee juu hordofaadha. Immoo YouTubeis hootaadha. Oduulee bal'ina isii keessa isinii ibsutti akka gaariitti isinii ibsa. Isanis asiin hordoftan gara YouTube hordoftanii gisee YouTube seentaree dhageeffatanii booda wanni takka ta'e sirra keessuun jirtu daqiiqaa tokko isinitti fudhatu suuqan diiwu isinitti fudhatu mallattuu gurraatti harka mirgattoon tuquudhaan subscribe godhaan nu dabalama maatii keenya ta'a sheeris godhaa garee keessaa fi gurubbii garaagaraatii fi saayibban keessanii fi akkasuma hiriyoota keessanii irrattis sheer godhaadha. Nama subscribe godhuu haa
gara YouTube kanaan nu jajjabeessaa isiniin jenna galatoomaa yaada qabdan koomantii ala nuu kaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.